numa filadhaa malee badhaadhinatti jirru kana itti fufsiifnaa hin dhaabbatu yoo badhaadhina ammatti jirru kana akka itti ceenee maasii itti fufsiifnu barbaaddan dirqama OPDO filachuudha qabdanii jedhanii biyya keessaa oolofan gaaf isaan filannee isaan mootummaa godhanne fakkeenya gaarii OPDO lafa keessa jirti amata sadeen abiy maraataan biyyaan deemu kana Oromoo ajjeesu, Oromoo fannisu, Oromoo hiraarsu, haadha Oromoodhaa boochisu, daa'ima Oromoodhaa akka bineensatti bakka akka hundatti qawweedhaan dha'u, barattoota Oromoodhaa ajjeesu, hayyuu Oromoodhaa ajjeesu, barsiisaa Oromoodhaa ajjeesu, horii Oromoo saamsisu, Oromoo kumaantamaan buqqaasu. Amma sadeen kana wanni OPDO'n godhaa turte waan akkanaa kanaa jechuudha. Wanni isaan itti nuuf fufsiisuudhaaf deeman badhaadhinni isaan itti fufsiyan badhaadhinni isaanii kanaa jechuudha. Oromoo buqqaasu, Oromoo ajjeesu, haadha Oromoo boochisu, qabaata Oromoodhaa saamu, sigiree seenaa Oromoodhaa billeessu, Oromoo tuffachiisu, Oromoo xiqqeessu, wanni isaan itti fufsiisuudhaaf deeman kanaa jechuudha. Badhaadhinni itti nuufuudhaaf ta'an wahuma ama sadeen kana godhaadhaa turanii waan kana ilmaan Oromoodhaa akka gaariitti wadhaa. Dabballoota biyya keessa deemuun ama sadeen dabre khuni yeroo gahaadha ture gartee gaasdhaa fakkeenya waan godhu teessa lafa kaahuudhaaf fakkeenya lafa kaahuudhaaf biddeena nama quubsu eede irratti beekanii jette Oromoon ama sadeen dabre kana maal gootan qa'een Oromoodhaa tan isaan hin boochisin tan isaan hin dhiisin barataan qa'een keessaan ajjeefamin qa'een hayyuu yookaan barsiisaan Oromoodhaa keessaan ajjeefamin tokkolleen jira Oromiyaa keessa hin jiru. OPDO'n kana itti fufsiisuudhaaf deemti. Hagumattiin goolabaa.